Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya labsii qeerrootiin wal qabatee oolmaa Oromiyaa qabannee dhiyaannerraa kan jalqabnu mana murtiirraati. Manni murtii dhimma hidhamtoota siyaasaa Oromoo Jawaar Mohaammed fa'aa ilaalu oliyyannoo dhiyaatee osoo hin fudhatin hafuu abukaatoon isaanii ibsaniiru. Abukaatonni akka jedhanitti tokkoffaa adeemsi galmee qorannoo inni duraa yookiin inni jalqabaa sirrii miti. Mirgi dhaga'amuu dhabuu hidhamtoota sirrii hin turre ragaaleen maggaaraja duuba dhokatanii dhiyeessanii fi dhimmoota biroo sirrii miti jechuudhaan mormii oliyyannoo dhiyeessanii turanii manni murtii garuu iyyannoo isaanii kana hin fudhanne jedhu abukaatonni isaanii. Egaa oolmaa mana murtii har'aa irratti abukaatota dubbifneerraa gara boodatti oduu keenya idilee keessatti kan isinii dhiyeessinu ta'a. Gara oolmaa labsii qeerroo arfaffaatti yeroo darbinu Finfinneerraa kaana buufanni konkolaataa Atobistara jedhamu tikeetii gara bahaatti adeemu gurguraa akka hin jirredha. Sababni isaa immoo imalli gara bahaa Oromiyaatti adeemsi godhamu waan ugguramaa jiruu fi lammaffaa qaala'insi ammaateera gara gabaatiin kan akka shunkurtii, kuduraa fi muduraa, jimaa waan hundumtuu yeroo ammaa kanatti qaala'aa akka jirudha. Gabaasni Finfinneedhaa dhufu kan mul'isu. Kan biraa sababa hanqina daakuutiin jechuudhani faabrikaan daabboo hedduu dhiyeessiisaa hir'isaa akka jirudha. Warshaan daabboo jechuu kiyya. Keessumaa warshaan daabboo kan dhiyeenya kana eegalee daabboo akka haalaan dhiyeessaa akka hin jirredha maddeen Finfinnee kan gabaasan. Jimaan Finfinnee baay'inaan akka hin jirredha. Jimaan ammaaf hin jiru jedhu maddeen Finfinnee kan xiqqoo achitti mul'ataa jiru. Gara kibbaatii fi gara walisootiin kan dhufaa jirudha jedhu. Sun immoo dhiyeessii gahaa akka hin taane mul'isa. Sababa kanaan Finfinneen hanqina hedduun gaaga'amaa jirti jedhu. Gama boba'aatiin Finfinneen hanqinni boba'aa mudachuudhaan bakki konkolaatanii boba'aa itti guuttatu dhiphachaa jiraachuudha maddeen Finfinnee kan nutti himan. Gama biraatiin tarkaanfii qeerroon fudhataa jira. Garasitti immoo yeroo darbinu tarkaanfii qeerroon irra deddeebi'ee akeekkachiisaa ture gara tarkaanfitti ce'ee jira. Yeroo ammaa kana akeekkachiisaa yeroo adda addaas kennaa ture. Haala kanaan bulchitoonni fi kaabinoonni aanaa Habroo Darakuu waraana biltsiginnaa fidanii uummata keenya sodaachisaa jiru, dararaa jiru jedhu qeerrooni. Bulchitoonni, kaabinoonni fi kaadiroonni akkasumas basaasonni caasaa aanaaf gandaarra jiranii hidhattoota mootummaa ganda keessa deemsisuudhaan uummata keenya dararaa jiru. Kanarraa yoo dhaabbachuu baatanii tarkaanfiitu irratti fudhatama. Tarkaanfii irratti fudhatamu immoo kan itti gaafatamu isaanumaa jedhu. Gara Harargee lixaa aanaa Habrootti konkolaataa labsii qeerroo labsee cabsan irratti tarkaanfii fudhachuudha qeerroon kan ibsaa jiru. Gama Asoosaatiinis bifuma kanaanii karaa Asoosaatii mandii jechuu kiyya. Labsii qeerroo cabsanii makiinota socho'an irratti tarkaanfiin barsiisaa fudhanneeraa jedhu qeerroon gama mandii. Gama biraatiin immoo Guraawwaa akkasumas Laaftoo gara Harargeetti tarkaanfii wal fakkaatu qeerroodhaan irratti fudhatamee jira warra labsii qeerroo cabse irratti jedhu. Achuma gara dhiyaa Oromiyaatti ammas yeroon deebi'u Najjoo geejjibni socho'aa akka hin jirre himaniiti. Sababni isaa immoo keessumaa warra labsii qeerroo labsee irratti cabsan irratti tarkaanfiin erga fudhatame asitti geejjibni haala gaariidhaan ugguramee jira jedhu. Qilxuu Kaarraa Wallagga lixaa keessaa Qilxuu Kaarraatti uggurri geejjibaa hojiirraa oolaa jira. Kunis sababum tarkaanfitiin jedhu. Harargee lixaa aanaa Habroo makiinonni Jimaa Finfinnee geessuudhaaf dhokatanii qophaa'aa jiran arginee jirra. Waan akkanarraa yoo qusachuu baatan qeerroon tarkaanfii fudhata jedhanii akeekkachiisanii jiru. Awadaayittiin darbaa gama Awadaayii qeerroon keenya tokko rasaasa diinatiin nu jalaa rukutameera. Ajjecha fi reebichi garuu qabsoo mirgaarraa duubatti nun deebisu jedhu qeerroon Awadaayii.
Harar ganda miidhaqaa keessattis dhiifama. Qeerroon tokko nu jalaa wareegameera jedhu warri Harargee baha. Harargee lixaa cirootti immoo labsiin qeerroo marsaa arfaffaan haala gaariidhaan hojiirra oolaa jiraachuu qeerroon ciroo ibsaati jira. Itti muddii rabbilleen wajjin jira jedhu qeerroon ciroo. Achuma ammas Awwadaayetti sochiin magaalaa biizinesiidhaan beekamtee kuni ugguramtee oolteerti. Oromoo ajjeesaa dararaa tuffachaa Oromoo humnaanan bita jechuun abadan akka hin danda'amne sirni nafxanyaa beekuu qabaa jedhu qeerroon Awwadaaye. Harargee lixaa haroo Orlabuuttan darbaa dhiifama. Harargee lixaa aanaa Habro magaalaa Minilloo keessatti labsiin arfaffaan qeerroon yeroo guyyaa sadaffaa haala gaariidhaan hojiirra ooletee jira. Itti muddi qeerroo jedhaniiru. Qeerroon magaalaa Hararillee akkuma qeerroo naannoo biroo yookiin immoo aanaalee biroo jabaachuutu irra jira. Si wajjin jirra jabaadhaa jedhaniiru. Ammas gara Finfinneettan isin deebisa. Finfinneen qabsoo qeerroo dhagahaa jirti, wacaa jirti, gungumuu eegalteerti. Finfinnee keessa deemeen waa hunda ilaalaa jira. Jimaan garmalee haphateera, baay'inaan hin jiru. Finfinnee keessatti wanti hedduu qaala'ee jira. Uggurri kuni hanga hidhamtoonni siyaasaa hiikamanitti itti fufuu qaba. Iddoowwan garaagaraa deemee haala jiru ilaalaatiin jira. Jedhee qeerroon tokko Finfinneerra. Makiinonni gurguddoon tarree galanii dhaabbataa jiru. Warra labsii qeerroo kabajanii fi galata guddaa qabnaa jedhe qeerroon kun. Gama Adaamaatti har'a dargaggoonni keenya hiriira ba'uuf yaalanii yeroo turaniiru. Booda garuu hidhaan isaan mudate baay'inaan hidhaa jiru hidhattoonni kan jedhudha. Hidhaan duubatti akka nun deebifnee fi mootummaan kuni yoom galaafi jechuudhaan gaafate qeerroon Adaamaa. Achuma Adaamaa yeroo turru Jimaan Harargee Adaamaa seenaa hin jiru. Garuu naannoo biraatiin darbee seenaa jira. Kanaaf kanarratti jabaannee hojjechuu qabnaa jedhe qeerroon Adaamaa. Achuma Adaamaadha sochiin geejjibaa baay'ee dadhabaadha. Bajaajonni beenzilaa yookiin gaazii dhabanii hiriira galanii jiru kan jedhudha. Ambootti yeroo ceenu ammallee makiinonni gurguddoon oomisha fe'anii sochii godhaa hin jiranii magaalaa keessaa hin darbanii. Garuu magaalaa keessaa sochiin ni jira. Waa hedduutu nu eeggataa jedhan qeerroon Amboo. Gama biltsiginnaatti yeroo darbinu biltsiginnaan fulbaana 3 irraa kaasee guyyoota 6 yookiin 7 fi leenjii adeemsisuuf qophaa'aa akka jirudha. Maddeen keessa beekan kan nu ibsanii. Qabxiiwwan leenjii kanarratti ka'an keessaa caasaa mootummaa diigame deebinee ijaarraa kan jedhudha. Yookiin immoo caasaa mootummaa diigame deebisanii ijaaruu kan jedhudha. Caasaa mootummaa eenyutu diige kan jedhu gaafiidha gama tokkoon. Qabxiin biraa akeeka madammarii irratti yookiin maddamarii irratti hundaa'uudhaan mootummaa bilxiginnaa mootummaa nafxanyaa akka hin taane barsiisudha jedhu leenjii kanarratti. Gama biraatiin immoo namoota sabboonummaa qaban yookiin sabummaa isaaniitiif yaadanii tarkaanfii jabaa irratti fudhachuudha kan leenjii kana keessatti lafa kaa'an. Sabboonummaan Oromoo ni xiqqeessa jedhanii dubbachaa akka turan warri biltsiginnaa beekamaadha. Gama biraatiin immoo leenjii biltsiginnaa yookiin bilxiginnaa kanarratti yoo biltsiginnaan mo'ate biyyi itti fufa. Yoo biltsiginnaan mo'ame immoo biyyi ni kufa kan jedhudha. Kanaaf filannoo dhufurratti jabaannee of qopheessinee mo'achuun nurra jira kan jedhu qabxii leenjii kana keessas ni jira. Egaa bal'ina leenjii biltsiginnaan guyyoota 7 yookiin guyyaa 3 fulbaana 3 irraa eegalee kennuudhaaf jedhu kana bal'ina isaa gara fuulduraatti kan isinii dhiyeessinu ta'a. Harka keenya jira waan ta'eef.
Gama Finfinneetti ammallee yeroon deebi'u naannoo Jamoo jedhamutti jimaan hin jiru kan bubbule malee sun kan dhufe immoo gara kibbaatinii jedha qeerroon Finfinneerraa. Karaa sabbataatiin naanna'eeti kan seenu. Karaan Jimmaa Finfinnee xiyyeeffannaa guddaa argachuu qaba. Sabbataa, Tajii, Asgorii, Tullu Boolloo, Walisoon jirtuu jedhee gaafata qeerroon kun. Gara Wallaggaattiin yeroon ammas deebi'u Wallagga Lixaa Mandii. Labsiin qeerroo guyyaa sadaffaa akka gaariitti hojiirra oolaa akka jirudha. Qeerroon Wallagga Lixaa kan Mandii kan ibse achumaanii buli qeerroon jedhaniiru dabarsineera kunuun. Dirree Dhawaattan sin dabarsaa qarreen Dirree Dhawaa ganda Saabiyaa har'a hiriira mormii adeemsisaniiti ture. Dhaadannoo adda addaas dhageessisaniiru. Isaan kana keessaa Firii Jawaar Mohaammed, Abiyyi Mastigoo hidhamtoonni siyaasaa hundi haa hiikamanii gudeeddii fi ajjeecha nurraa haa dhaabbatu kan jedhu keessatti argama. Harargee Lixaa Asaboot egaa labsiin qeerroon baasee haala gaariidhaan hojiirra akka jirudha kan ibsamaati jiru. Injifannoon galuun baranuma jedhan qeerroon Asaboot. Ammas Biltsiginnaan Abiyyi Ahmed jedhu qarreewwan keenya. Biltsiginnaan Abiyyi Ahmed Tigraay ni sodaataa. Irreesaa nuyi warra meeshaa hin qabne dubartoota irratti agarsiisa. Abiyyi magaalaa keessa deemee miila namaa dhiquu fi makiinaa eeguu akkasumas abaaboo dhaabuu hafuura Minilikitti sagaduu dhiisee imimmaan qarreewwanii fi harmeewwan keenya otoo haxaa'ee gaariidha jedhan qarreewwan Awadaay. Gara Harammayaatti yeroon sin dabarsu Harargee Bahaa magaalaa Harammayaatti egaa guyyaa sadaffaan cal jettee ooltee magaalattiin kan jedhudha. Sochiin geejjibaa hin jiru. Labsiin qeerroo hojiirra ooleera jedhu warra Harammayaa. Bishooftuu gara Shawaa Bahaattan sinfidaa. Shawaa Bahaa Bishooftuutti poolisoonni addaa Oromiyaa mana jiraattotaarra deemanii halkan edaa sakatta'aa akka bulanidha. Poolisoonni sakatta'aa seeraan alaa sakattaa kana kan adeemsisaa turan halkanii keessattuu gara naannoo sa'aatii 9 gara bariitti jechuudha. Sababni isaan dhiyeessanis shanee nyaachiftuu gargaartuu kan jedhuufii fi meeshaa gugurdaa dhoksitanii jirtu kan jedhudha. Sakatta'aa booda namoota ni hidhanii takka immoo tursiisanii namootan kana wabiidhaan gallakkisan jedha maddeen keenya Bishooftuurraa. Gama naannoo Somaaleetti yeroo darbinu naannoo Somaaleetti makiinonni gurguddoon warri meeshaa adda addaa fe'aa jiran karaarra dhaabbatanii baay'inaan mul'achaa akka jiranidha. Labsii qeerroo waan kabajanii fi galata qabduu jedhu qeerroowwan Harargee. Gama Baalee Roobeetti immoo yeroo ceenu hanqinni beenzinaa baay'inaan mul'ataa jira. Sababa kanaan makiinonni keessumattuu bajaajonni hiriira galaniiti dhaabbachaa jiru jedhu warri Baalee Roobeerraa. Gama Harargeetti yeroon sin deebisu magaalaa Qullubbiitti uggurri geejjibaa akka gaariitti hojiirra oolee jira. Sochiin geejjibaa danqameera jedhu Qullubbiirraa. Dirree Xayyaaraa Hararraa immoo qeerroon dirree Xayyaaraa labsii marsaa arfaffaa kabajsiisaa oolaniiru. Sochiin uggurameera itti muddii qeerroo jedhu isaanis. Gama Arsiistiin yeroon sin dabarsu Abboomsadha. Magaalaa Abboomsatti sochiin geejjibaa dhaabbateeti jira. Qeerroon yoo itti muddee sirni nafxanyaa ni qaariyaa hayyoonni keenya mana hidhaatii bahu jedhu. Egaa nuti har'aaf kan qopheessine kanuma fakkaata. Egaa kan hafan Oromiyaa biroorraa immoo qophii keenya oduu keessatti qabannee kan dhiyaannu ta'a. Ani Dajanee Guutamaati. Gama teeknikaatiin Farhaan Abdulsalaamtu na wajjin ture. Ammas turtiin keessan OMN wajjin haa ta'u jenna.
Tiga.